kashamena manne kagaba yandamne kadullo membanne agabolla duwa kasi jalanamne barnota kabajamtootaa fi hordoftoota teenya nagaan keenya bakka jirtan hundatti addunyaa hundarratti isin haga'u isin jedha. Egaa har'aan tana mootu viidiyoo gabaabduu bareedduu takka qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Isinis warra moobaayilii keessan viidiyoo 2-3 qabatee full storage isiniin jedhu jechuudha. Storagein keessan warra moobaayilii xiqqaa ta'ee fi namoota biraatiifis ni fayyada jechuudha. Egaa yeroo takkatti GB 1,024 free arganna jechuudha. Bilaashatti jechuudha. Kanaafuu moobaayilii keessan wanni cinqitaniif hin jiru. Moobaayilii keessan irra viidiyoo suuraa wantoota faayilii achirraa qabdan hunda isaa moobaayilii irraa fuutanii achi keessa kaayatan jechuudha. Sana booda moobaayilii keessan natsa ta'a jechuudha. Vaayirasiin tokko isin jalaan tokko miimoorii storage isin jalaan cinqu moobaayilii keessan isin jalaan cinqu firii isin ta'a. Kanaafuu haala kamiin akkamitti akka itti fayyadamtan GB 1,024 kana akkamitti argachuu dandeenyu akkamitti itti fayyadamuu dandeenyu warra jettaniif isin agarsiisa. Namoonni YouTube channelii keenyaaf haaraa taatan immoo asumaan subscribe gochuudhaan nu hordofaa isin agarsiisa. Gara barnootatti seennaa. Egaa maal goona seetanii Play Store keenya keessa yeroo takka kilik goonee seenna jechuudha. Sana booda gama gubbaa irra jechuudha Terabucks jennee barreessine search goona jechuudha. Terabucks kunoo haala kanaan barreessine search goona jechuudha. Sana booda haaluma gubbaa irratti argitan kanaan jechuudha Terabucks Cloud Storage kan jedhu gama gubbaa irratti nu dhufa jechuudha. Ani egaa download godhee qaba waan ta'eef saniif open naan jedha jechuudha. Isinis install gootanii jechuudha. Sana booda open gootan jechuudha. Egaa haala argitan kan erga bu'e kunoo gama keessa deebinee bakka inni irratti bu'e ilaalla jechuudha. Egaa kunoo haaluma argitan kanaan bakka kanatti bu'ee jira jechuudha. Kunoo haala argitan kana jechuudha. Bakkee sarara diimaa irratti godhe kanarratti jechuudha. Achi keessa jirtan jechuudha isin. Sanaaf maal goona yeroo takka kilik irratti goona jechuudha. Egaa haala kanaan nu dhufe jechuudha. Egaa haala kanaan nu dhufe maal goona sarara magariisa kana jechuudha. Isii tanarratti yeroo takka kilik gadi goona jechuudha. Sana booda haala argitan kana nu dhufa jechuudha. Kana jechuun login kan jedhu kana jechuudha. Login with Google account kan jedhu accounti moobaayila keessan irra jiru banachuu dandeettan jechuudha. Yoo password baay'atan jechuudha. Akkasuma mootu gamanatti jechuudha. Kunoo tokko tokkoon isin agarsiisa jechuudha. Lakkoofsa keessanis banachuu dandeettan. Egaa bakka kanatti jechuudha. Bakka sarara xiyya diimtuu tana irra godhe kanarratti jechuudha. Lakkoofsa keessanii achitti banachuu dandeettan jechuudha. Egaa mee irratti kan isin agarsiisa jechuudha. Bakka kana jechuudha. Kunoo haala kanaan yoo dhufe maal gootanii isin yoo warri lakkoofsa banachuu barbaadan jechuudha. Maal gootanii haala naannoo jirtan biyyoota jirtan keessa koodii isaa kunoo asii koodii kana itti guuttan jechuudha. Kuni koodii naannoo jirtaniiti jechuudha. Kanaaf koodii irra guuttanii lakkoofsa keessan immootu gamanatti lakkoofsa keessan barreeffattan jechuudha. Kunoo asitti lakkoofsa keessan asitti immoo koodii naannoo jirtanii kan itti gootanii sana booda bakka tanatti immoo seendi tana gootan jechuudha. Sana booda lakkoofsa keessan irratti SMS'n miseejiin koodiin digitii 4 isinii dhufa jechuudha. San booda isa itti galchitanii banatan jechuudha. Kan biraan mootu asiin gamanaan jechuudha. Kunoo Gmailin banachuu dandeettan jechuudha. Emaila keessan itti galchitanii. Emailii keessan irratti yoo banattan emailiin keessan inboxiidhaan isinii dhufa jechuudha koodiin jechuudha. Sana booda isa itti galchitanii fayyadamtan jechuudha. Karaa gabaabatti immoo warri Google moobaayila keessanii akkaawuntii isaa password isaa warri beektan immoo haala salphaa ta'een of duuba deebitanii kunoo asiin haala salphaa ta'etti jechuudha. Isuma kanarratti banachuu dandeettan jechuudha. Kunoo Google account keessan irratti jechuudha. Google moobaayila keessan irra jiru irratti jechuudha. Kanaafuu mee ani amma lakkoofsan banachuu waan barbaanneef mee asuma irratti jechuudha. Google kiyya kan moobaayila irra jiruun isumaan banee isin agarsiisa jechuudha. Egaa yeroo takka mee irratti tuqa jechuudha. Login with Google kan jedhu kan irratti jechuudha. Egaa kunoo haala kanaan kamiin fayyadamuu barbaadda jedhee nagaafataa jira jechuudha. Accountii nagaafataa jira jechuudha. Kunoo kanaan banuu barbaadde moo kanaan banuu barbaadde jedhee nagaafata jechuudha. Egaa ani mee kama gomma gubbaa jiru kan irratti yeroo takka kilik gadi godha jechuudha. Egaa kunoo haala argitan kanaan dhufee jira jechuudha. Egaa maal godha gama gadhaanu irratti jechuudha. Gama gadhaanu kana irratti jechuudha. Ask me later kan jedhu kana yeroo takka jechuudha. Sana booda haala kanaan dhufa jechuudha. Egaa haala kanaan dhufee maal godha ani gama gubbaa irra jechuudha. Bakka xiyya irratti godhee isin agarsiisan jechuudha. Gama gubbaa san irra jechuudha yeroo takka skip godha jechuudha. Egaa haala kanaan
xumuree jira jechuudha. Banee xumuree jira jechuudha. Kunoo haala argitan kanaan banamee jira jechuudha. Egaa hanguma tana jechuudha. Maal goona kunoo haala argitan kanaan inni kun jechuudha. Kuni storage mobile kiyyaati. Guutuu storage mobile kiyyaan agarsiisaa jiru jechuudha. Kanaafuu storage mobile kiyyaa parsantii 73 irra jira jechuudha. Hanga inni guutuu jiruu fi hanga inni hir'atus nagarsiisa jechuudha. Kanaafuu mobile kiyyaa hanga tokko guutuu jira jechuudha. Kanaafuu maal godha? Storage mobile kiyyaa kana irraa hir'isuuf maal godhuu qaba? Asirratti as fe'uu qaba jechuudha. Waan achi keessa jiru san jechuudha. Akkamitti fe'uu danda'a? Kunoo haala isin agarsiisu kanaan fe'a jechuudha. Egaa haala salphaa ta'een mallattoo eda'uu tagama gadhaan tana jiru tana kunoo isii tana yeroo takka kilik irratti gadi gootan jechuudha. Sana booda kan fe'uu barbaadanii jedha kunoo. Viidiyoo moo maal fe'uu barbaaddan? Suuraa yoo fe'uu barbaaddan isii tana irratti fixan. Viidiyoo yoo fe'achuu barbaaddan kunoo haaluma argitan kana jechuudha. Dookumentii yookaan barreeffamoota moobaayila keessa kaa'attanii qabaattanii yoo jiraattan kunoo haala kanaan hundi isaa tokko tokkoon lafa jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan fe'achuu dandeetta. Mee suuraa fe'achuu barbaaddan haala kamiin mee suuraa irraa isin agarsiisa yookaan footoo jechuudha. Kunoo yeroo takka kilik gadi godha jechuudha. Egaa haala argitan kanaan kunoo dhufee jira jechuudha. Egaa maal gootanii yoo haala kanaan inni isin dhufe kunoo suuraa kiyya amma kaasirra jiru kana akkamitti fe'a? Egaa yeroo takka kilik irratti gadi gootan jechuudha. Kunoo maark irratti goona jechuudha. Haala argitan kanaan yeroo takka sararuma qastii yookaan xiyya magariisa tana irratti gattutu jechuudha. Sana booda haala kanaan erga irratti maark goone maal goona gama gadhaanu kanarratti kunoo upload kan jedhu kana yeroo takka gaditu jechuudha. Kunoo haala argitaniin gama gubbaa san irratti jechuudha. Gama gubbaa gama ol'aan tana kunoo bakka xiyya diimaa irratti godhe tana isin agarsiisa tana yeroo takka isii san irratti gadi tuuxan jechuudha. Sana booda kunoo bakka argitan kanatti upload ta'aa jira jechuudha. Bakka kanatti uploads kan jedhu kana yeroo takka irratti gadi tuuxina jechuudha. Kunoo haala argitaniin kunoo suuraawwan kiyya ka amma irratti fe'e kunoo asirra jira jechuudha. Guutumaan guututtu jechuudha. Amma yoo barbaachisaa ta'e moobaayila kiyya irratti ka fe'amee ture san guutumaan guutuu achirraa balleessee asirra kaa'achuu danda'a. Sana booda storage moobaayila kiyyaa natsa ta'a jechuudha. Free ta'a jechuudha. Waa takka moobaayila kiyya hin cinqamu jechuudha. Asirra kaa'adha. Moobaayilis yoo bade yoo miimooris na jalaa cabe yookaan moobayilis na jalaa badee jedhe waa takka wanni hin cinqabduuf hin jiru jechuudha. Akkaawuntii lakkoofsa kiyya yookaan iimeela kiyya kan itti guute saniin bakka barbaade moobaayila fedhe biraa moobaayila haaree bitadhe irraallee achumarraa baafadha jechuudha haala salphaatti. Egaa haala kanaan suuraa fe'e. Amma immoo mee haala viidiyoo itti fe'anii jechuudha. Viidiyoos yoo fe'uu barbaade maal godhaa? Kunoo sararuma tana gad tuqa jechuudha. Isima tana gadi tuqa jechuudha. Hundaa fe'achuu yoo barbaade jechuudha. Suuraas fe'achuu barbaade, dookumentis fe'achuu barbaade, viidiyoos fe'achuu barbaade isima tana yeroo takka kilik gadi godha jechuudha. Kunoo haala argitanii viidiyoo fe'achuuf immootu kunoo bakkuma tana gad tuqa jechuudha. Kunoo haala tuqa isin agarsiisa kanaan kunoo sana booda maal godhaa? Viidiyoo fe'achuu barbaade kunoo viidiyoo tokko yoo niin fe'a jedhamee fakkeenyaaf kunoo haaluma argitan kanaan gad tuqa jechuudha. Kilik irra godha maark irra godha kunoo akkuma argitan kanatti irra gad tuqa jechuudha. Sana booda maal godhaa? Upload kan jedhu kan gama gadhaanu kana upload godha jechuudha. Sana booda jechuudha. Irraa hir'isaa. Egaa kunoo haaluma kanaan kilik gadi godha jechuudha. Sana booda viidiyoon kiyyas gama gubbaatirra kunoo bakkuma reef isin agarsiisanitti jechuudha. Isii xiyya irratti godha isin agarsiisu tana jechuudha. Egaa achiin upload godhaa jira jechuudha. Viidiyoo afurtu seenaa jira jechuudha. Kunoo haala argitan kanaan gad tuqa jechuudha. Uploads. Kunoo haala argitan kanaan viidiyoowwan kiyya kanan gadi tuqa kunoo guutumaan guututtu upload godhaa jira jechuudha. Egaa haala kanaan waan moobaayila keenya jiru guutumaan guututtu asirratti as fe'anne moobaayila keenya qullaa goone moobaayila keenya akka nu jalaa hin cinqabne akka miimooriin isaa hin cinqabne stooreejiin fuul akka nuun hin jenne goone jechuudha gabaabatti. Warri moobaayilli keessan jiibiin isaa xiqqaa ta'e kanaan sappoorti gootanii itti fayyadamuu dandeettan akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Appilikeeshinii tokkicha buufattanii suuraa fi viidiyoo achi rijisan guutumaan guututti faayila moobaayila keessan irra qabdan asirra kaa'achuu dandeettan. Asirra kan kaa'attan kun waggaa 50 yoo moobaayila harka qabaatte si wajji jiraachuu danda'a. Hanga moobaayilli keessa akka jiru hanga ati jirtu si wajji jiraachuu danda'a. Yoo ati fedhinnaa keetiin hin balleessine jiimeela keetii fi lakkoofsa kee kana yoo qabaatte moobaayila barbaadde keessaa baafachuu dandeettu. Yoo moobaayila kunis badee jedhee moobaayila biraatirraa appilikeeshinii kana gadi buuftetuma
Seensi gootee gabaabumatti achirraas buufachuu dandeetta jechuudha. Suurawwan kanneen jechuudha. Akka miimoorii yoo cabde nama jalaa badu yookaan immoo moobaayilii yoo cabde nama jalaa badu san osoo hin taane appilikeeshiniin kun hanga umriin jiru bakka barbaadde irratti moobaayila haaressuudhaaf yoo bitatte moobaayila sanirraa buufattee salphumatti appilikeeshinii kan itti goote lakkoofsa kee yookaan jiimeela kee kana irratti gooteetuma achirraas baafachuu dandeetta jechuudha. Haala salphaa ta'e jechuudha. Kanaafuu haala kanan itti fayyadama isinin jedha. Egaa osoo itti fayyadamtanii argatanii immoo ajaa'iba jettanii nu galateeffatan jechuudha. Kanaafuu ammaaf xumuree jira jechuudha. Egaa yeroo biraan mootu wantootuma akkana kana caalu kan biraatis qabadhe isiniif dhufa. Ammaaf namoonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan immoo asuma subscribe naaf godhaa. Egaa nagaan naa tura isin jira xumuree jira. Yeroo biraa walitti deebina. Egaa nagaan naa ta'a.